waaqayyo siniif haa ta'u ammas kutaa keenya isa sadaffaa waa'ee rakkina cubbuu homosexualitiin naanna'aa biyya lafaa irratti keessumaa hawaasa Oromootii fi waldoota Oromoo keessatti fidaa jiru irratti dhaabanneetu ibsa adda addaa barsiisa kennaa turre amma gara walitti qabnee qoricha argachuutti dhufaa jirra. Gara sanatti otuu hin darbinni garuu dhumarratti nuyi tuqnee amala hafuurri kun ulaa waaqaa keessatti qabu biyya lafaa kana keessatti qabutti sagalee waaqayyoo keessaati olii wajjin ilaallee turre. Akkuma biyya Sodoom keessatti hojii hojjetee biyyi Sodoom nagaa jedhee achi otuu hin taa'ini yookiin immoo namootatu gara koo dhufe isintu natti galaa ta'e jedhee ilaalcha isaa achitti dhaabee otuu hin ta'in gara namoota irraa fagaatanii ta'anii gara namoota waaqayyoo gara namoota cubbuu kana ija addaatiin ilaalanii yoo akka inni dhufe jireenya isaanii keessa galuudhaaf tooftaa baafatee biyyuma waaqayyo kan kooti jedhee Israa'el keessa akka inni gale ilaalle. Wanti kun immoo seenaa macaafa qulqulluu duwwaa keessatti kan hafe otoo hin ta'in amma gaannuyi waga biyya kana keessa jirruyyuu ala namoota iddoo hojii iddoo adda addaa kan kooti jedhee iddoonni qabatee jiru duwwaatti otoo hin hafin hafuurri kun har'as immoo mana waaqayyoo keessa tajaajila mana waaqayyoo keessa galee hojiinni hojjetu kana ilaalaas jirra dhugaa ba'aas jirra. Waldoonni baay'een sababa kanarraan kan ka'e diigamanii gargar adeemanii wal dhabuun ta'eera. Ammas immoo wanti kun waan dhaabate hin qabu dhimma kanarraan kan ka'e iddoo baay'een yaaddaa akka jiran namooti baay'een nuunis nu qaqqabaa attam goonu jedhanii gar lamatti baqaqanii akka isaan jiran dhugaan sagalee waaqayyoo nuu mirkaneessaa jira kana ija keenyaanis immoo ilaalaa jirra. Carraa tajaajilaa argannee iddoo adeemne hundumaatti kan nuyi dhugeessinu isa kanadha. Hafuurri kun namoota keenya warra ala jiran duwwaa otoo hin ta'in amma biyya keessa warra jiranitti iyyuu qaxxisaa akka inni jiru karaa adda addaa dhimma kana addaan baafachaa akka jiru dhugaa kana isinitti himuudhaaf barbaada. Egaa kana gadaawannee maalitti gaafatamni keenya isa jedhu kana ilaaluun keenya baay'ee barbaachisaadha. Tuqaa gosa arfaffaa qorichi isaa maali isa jedhu deebii otuun hin kennin dura itti gaafatamni keenya akka amanaa tokkotti maali isa jedhu kana ilaaluun keenya baay'isee barbaachisaadha. Yeroo namoonni naannoo keenya nagaa dhaban yeroo namoonni naannoo keenya dubbii barbaachisaan taane gadaanaa ta'e kana keessatti qabaman hojiin keenya maali? Yaadi keenya maali? Waa'ee waldaa waaqayyoo maal gochuutu nuuf ta'a kan jedhu gaaffii guddaa akka inni ta'e amanneetu isa kana xinnoo ishee ibsa irratti kennuu barbaada. Sagaleen waaqayyoo faarfannaa 115 lakkoofsa 16 keessatti seera afuuraa guddaa tokko lafa kaa'eera. Innis immoo ulaan waaqaa kan waaqayyooti lafa garuu waaqayyo ilmaan namaatiif kenne jedha. Itti gaafatama waa'ee lafaa qabna jechuudha. Yoo nuyi hin dubbanne waaqayyo waa'ee lafaa hin dubbatu jechuudha. Abbaan lafoota kanaa dubbachuu qabna. Kiristiyaanonni dubbachuu qabna. Dhimmi kun nu dhibuu qaba waan lafa kana irratti ta'u. Seerri inni kun baay'ee hunduma keenya irratti hojii hojjeta. An dhimma koo miti jedhamee waan dhiifamu miti kun. Obboleessa tokko ajjeese kaanitti darba. Hafuurri kun lafa jala adeema waan ta'eef hundumti keenya irratti dammaqnee ka'uun keenya barbaachisaa akka ta'e sagaleen waaqayyoo nu dhugeessa. Inni lammaffaan dhaalchisuu yeroo barbaadu waaqayyo maal godha isa jedhu yaada keenya isatti hidhuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Abrahaamiin saba waaqayyoo warra hin taane keessaa waaqayyo gaafa waame gara biyyan si agarsiisuu dhaqii sin dhaalchisaa jedheetu abdii kanaan Abrahaamin waame. Abrahaam biyya Kaaraanii yeroo ba'e biyya kanaan ilaalaa adeema waaqayyo achitti isa geessaa ture waan ta'eef hojiinni hojjete garuu dinqisiisaadha. Yeroo qilxuu mammaree bira ga'e achitti dunkaana dhaabbate jedha sagaleen waaqayyo. Maayinni dhossaan qilxuu mammaree adaraana dhagaa qulqullootaa
Sagaleen mammure jedhu afaan Hibruutti barsiisaa jechuudha. Abrahaam dhaaluunsaa maalirratti akka inni hundaa'u bareetu qilxuu barsiisaa iddoo jedhamu jala dhaqee dunkaana dhaabbate. Yaa Waaqayyo yooti nan barsiiftu ta'e dhaaluu hin danda'u. Yooti dhugaa kana natti nagarsiiftu ta'e dhaaluu hin danda'u jedheetu qilxuu mammuree jala dhaqee taa'ee achittis mana jaarratee Waaqayyo waa'ee ilma isaatiillee yeroo itti dubbachuudhaaf dhufe qilxuu mammuree jalatti itti mul'ate. Maal jechuudha kun anaaf isinii? Barumsa Waaqayyo isinii kennutti qabamuun keessan baay'ee barbaachisaadha. Qilxuu mammuree barbaaddachuun keessan baay'isee barbaachisaadha. Afaan lubaarraa barnoota keenya yeroo jalqabne afaan lubaarraa dhugaa dubbatamu namni dhaggeeffachuu barbaada. Sabni kana barbaada jedha sagaleen Waaqayyo. Waldaan keenya gaa hidhattee kan isheen kaateef qilxuu mammuree saba keenyaaf qopheessuudhaaf. Iddootti sabni keenya dhugaa Waaqayyo baru kana qopheessuudhaaf dhaaluutiin kan isa ga'u hidhannaa hafuuraa namaa kennuudhaaf qilxuu mammuree taatee addana jirti. Egaa barumsa kana keessattis kan nu isinii diriirsuudhaaf barbaannu isa kanadha. Yaada kanaan qabamtanii garatti galagaltan kan wallaaltan iddootti dhugaa dhageessan kan wallaaltan adaraa gara qilxuu mammureetti baqadhaa. Qilxuu mammuree jala yoo teessan duwwaa Waaqayyo achitti isin argachuu danda'a waan ta'eef. Qunnamtiin nu godhaa. Lafa isin jirtanitti isin qaqqabuu barbaanna. Yaada isinii facaasuu barbaanna. Dhugaa isin dhaalchisuu isin hidhachiisuu barbaanna waan ta'eef adaraa dabarsa miidiyaa kanaa kan ilaaltan hundumti keessan lafa jirtanii sagalee keessan nu dhageessisa. Ergaa keessan nu erga. Waaqayyo inni jiraataan bara baraa isin haa eebbisu. Isin inni dhaalchisu Waaqayyo isinii wajjin jira. Dhaaluudhaaf garuu kan isin barbaachisu qilxuu mammuree jala taa'aatii isa eega. Gooftaan isin haa eebbisu.